jabdittiin guyyaa sana jammarta. Gaafa intalli jabdittiin arrabsitummoo duniidhaa xiqqittiin nagara irratti fakkaatee tiiktooka gara biraatiin banattee maqaa gara biraatiin banattee tiiktooka kiyya biloo godhanii kiyya isaan biran naqu kan isaanii na biran dhufu biloo goote sun immoo lakka kanan ani dabarsisa fuute xiqqittiidhaa sheer gooti kan sheer goote xiqqittiin isarra banatti gatte. Sababni nu ijoollee walitti haadha malee anan beenne inadhaan illee ana jezellee jettee ijoolleetti himattee ijoolleen isaanuma qabattee jechee jennaan ijoolleen arraba natti kaata. Maanarraan barri sababa maanarraan taraddaani akkamitti inee unet የምናገረው እንዴት ነው ሁኔታ ከነሱ ላይ ያጣሁት akkamitti isaan irraa dhugaadhaaf ani kanan dhugaa dubbadhumaafan dhugaadhaaf namni sobaan akkamitti ijoolleen tiyana arrabsiti narraa maan barri anuu haa baddan ani abbaa isaaniit isaan ishiin haadha isaaniit maali wagaree wallolli keechan maanaan jechuu dadhaban ishiin anaa wallolle jechuun fi birriin 16,000 ayyiin irratti ergamuun tokkumata. Ani immoo ishiin ol jetteetuma qidaameen baafattee sanbata ol jettee waliin jennaan baatee qabu. Maanan gaafannee maaliif immoo haa deemtullee haa baddullee maana arrabsu sababbiin ijoolleen tiyana arrabsitu maali? Ani harka ijoollee tiyyaatitti arrafamuu qabaayi. Dhalli koon arrabsuu qabaayi. Akka abbaatitti maafan kabajaa dhabe maafan ulfina dhabe wallaalas ta'u oon barachuus baate anumati isaan dhalche anumarraa dhalatan anumati itti baate bamaayyimina taqamee koon nasuun asaaddigyaadha. Wallaalas ta'u horiis ta'u isaan guddisee dhaabatti kashaa kiyyaanis ta'u itti baadhee mukatti baadhee kumtaalatti baadhee itti qamaaca'ee daakuu oobcootti daakeen isaan guddisee bar maafan kabajaa isaan irraa dhabe. Footoo kiyya tiiktook irratti argan feesbuuk irratti argan jedhu hin maraatu maal qomaataan qabaa budaan qabaa maaliif footumti kiyyaaf kan tisitaa walirratti yoo mul'ate maali sababbiin isaanii maaliif na balaaleffatu mindinnañi nilannasu xalaataachoon hooyi. Daa'ima kana si gootu daa'ima jireenya hin qabu keenya abbaan du'e lafa jala jira keenya abbaan erga du'e hoggaasa godhanii daa'ima gandaati irratti tiiktookan wanni isaan naan hin jenne jiru namni narratti sheer godha waan isaan haasa kanatu ijoollee xiyyaa fi isaan jidduu jira yoo nan ijoolleedhaan waa jedhee ijoolleedhaan asii achi ijoollee arrabse haadha irratti sheer godhu yoo nan ijoolleetti waa dubbadhe haadhatti na yabu haati daa'ima xiyyaa akkana godhee maalii na godhee akkas jedheeni maalii jedheeni diqaalaa jedheeni ijoollee xiyya diqaalaa godhate naan jechaa baate barreen gaddaalle. Ani kallattii diqaalaa kanallee kallattiin isaan ittiin hiikanillee wallaale malee ani akka isaan jedhanitti daa'imni xiyyaa miti diqaalaa gandaati jedheetillee kanan arrabsee miti diqaalaa jedhee daa'ima akkuma arrabse akkana nuun jedhe jedhanii akkana naan jedhe jettee intanuun walitti xaxanii jarri lamaan akkasitti walitti xaxanii anaa fi haadha walitti buusaa turan. Ijoolleen tun waan tolu naan goone barreen gaddaa na fuudha jedhee dhaadataa na fuudha jedhee ishiin immoo achittuun galu qeesanittuu hin galu haa fuudhoo barbaade haa fuudhu ani qeesanittuu hin deebi'u jette siin jette na jette iddoo lamaan deemtee anaaf diraa ol baate intalli xiqqittiin illee wanni ijoollee xiyyaalillee jechuu danda'e wanni walitti hin bannillee sababni kanaaf ijoolleen illee rakkoo kana narraan geesse arrabaan na arrabsite namiitee kabajaan dhabee ulfinaan isaan irraa dhabe odoo wajjin xaaru odoo wajjin beela odoo wajjin dhoobodhu kanaafan ijoollee xiyyaallee abaaraa kanaafan ijoollee xiyyaallee kana jedhee jechuu barbaade tana haa dhagaanii. Bareeda wagane dhiifama obsishaan amma wagane bareeda deebii gahaa kennaa kennitee jirta amma wanni tokkotti wanni amma keessa koo keessatti gaafii zurri jira wagane namma ati rakkina keetii fi dhimma isaasi godhan kan hunduma walitti daatet waan kana dubbachaa turte garuu miidhaan isaa gaafa miidiyaatti ba'u isin maatii keessan kana gara tokko godhuu odoo hin taane gargar baasutti deemaa jira waganeen wanni beekuu qabdu achi maalin batalay saayikoo ijoollee teetitillee kan tizitaatillee stiil tizitaa hin jaallattan naaf gala har'a odoo hin taane kaleecha irraa kaastanii akkamitti akka isaa walitti dhuftan bareechan takka lamaan beeka sababni isaa kaleessa gaafa isin duwwaa irraa walitti kaatanii mana citaa san keessaa kaatanii arra sarkaa kanarra geessan takka lamaan haasa'u qofa osoo hin taane waan ani beekuufan garuu bu'aan isaa hoo maalinni
amma isin saayikoo ijoollee tanaatillee rukuttanii saayikoo ishiitillee rukuttee saayikoo keetillee rukuttee bu'aan inni jiru kun maali moo akkanatti itti fufamoo akkamitti dhaabbachuu qaba wanni kun mee yaada nuu kennu. Dhugaa. Amma akkaataan adde amma jettu gaariidha innillee. Anillee miidhame nan miidhama. Ijoolleen koo miidhamu hin miidhamu. Haati manaa koo miidhamti hin miidhamu. Akka miidhamanis beeku. Isaanillee akkana miidhan beeku. Anillee akkan isaan caala miidhame atillee argitee jirta. Akkan jiru akkattan jiraadhu hin argitu waan ta'eef. Diigalee ani akkattan jiraadhus akkattan jirus hagam akka gadi bu'ee jirus hagam akka saalfadhee jirus hagam kiiloorraa bu'es hundi kecha nuun argina. Kana waan ta'eef nuundi keenya hin miidhamnaa miidhamni hin jira dhugaadha. Ijoolleen xiyyaallee nama ol guddatu nama boru biddeen isaan eeggatu nama tidaariin isaan eeggatu dhugaadha likki. Garuu maaltu kana fide hoo jette haati kaleecha na dhoggalleedha. Na dhogguu danda'a na miidhuu danda'a. Akkuma jedhu wannan nan hin jennellee ija si balleechaa sin cabsaa naan jedhee jette. Ani garuu garaa kiyyatti yaadetti miti afaan kootti hin dubbanne dhugaa waaqatti kan waan ni beeku. Asa waan na murteessu amma on kakadhe son dubbadhes namni nama waan ta'eef miidiyaarra jirra waan ta'eef hin dubbadhu waan na murteessu. Jettellee intalli tuni haati tuni aartellee haa baatu yookaan intallee haa deemtu ishiin haa deemtu. Dizitaan aarillee manaa haa baatu deemte immoo erga deemte erga baate bakka sababbiidhaan immoo manaa baheef rakkinni kiyya kana. Rakkinni kiyya kana atillee waan akkanaati yookaan namiidha yookaan kana namiiti. Lakkii bee kanaaf asi dhokadhee bahe kanaafan bee sodaa kanan qaba. Lakkii ati akka manaan hin baafne beekee tan bahe rakkoon kiyya qaba yookaan rakkina ani maalitti ta'e maalayyaadha. Dizitaan bakka birriidhuma bade kanatu cinqiitti ta'ee ishiin harkaa baaseen harkaa baatee badde. Cinqamtee baate har'a gadi nama dursa biyya alaa baatee yoo deebitee duubatti deebitu isatu cinqeen tallitun manaa baatee baddee deemte. Ishiin dhuguma birriidhaaf cinqamtee harka duwwaa galte rakkattee baateen harkaa badde jedhee yaadaa ture. Dizitaan manaa baatee biyya arabaa geechee naa bilbilti. Dizitaan nagaa natti haasofti. Nagaa waliin haasofna jedhee yaadaa ture. Yaanni kiyya rakkoon ishiin qabdu rakkoon ofiitti birrii bade kana qisaasee kanaaf baateen harkaa baddesee malee akka ishiititti ani gadoo na himatti balleechaa qaba ogalee jetteen na himatti horii gurgurameen na himatti ani abjuu baddeen illee beeku. Kanallee hin gooti jedhee yaada. Kana waan ta'eef hundi keenya miidhamnee jira anillee miidhamee jira. Borullee immoo ijoollee xiyyaafillee biddeen isaaniitiif illee akka gaarii hin taane. Kun immoo anillee kana ofitti nan amanaa nan beeka. Kana waan ta'eef kana hunda oduma beeku kun maaltu natti fidee kallattii haatillee silkiin irratti cufu lammata ijoollee silkiin arrabsitee silkiin irratti cufuutu nu hundaa gara illiqiitti seenee anillee gara illiqii seenee miidiyaa kanatti gadi gala. Ayyee dubbatate. Haga ji'a shanii kana batigist no odoon boo odoon akka dubartii halkan hirribna hin qabu disibintoora jibbiidhaan deemuun ji'a shanii kana. Garuu macarrashaa dheengata intalli maal jedhe seete siifan goosisaa siifannisiisa yoo nan isiin goosisiin ganzabatu baanaan jette intalli birriitu ba'a yoo nan isiin goosisiin jette bariisuma san himata natti qaba waasi qarra haadhuma san bariisaa na himata. Guyyaan arrabsaa oolte guyyuma san galgala sa'aatii lamatti naa bilbilee mucuu godhee na arrabsee anis nan arrabsee waan namni waliin hin jenne silkii kiyya riikoordi godhee sagalee kiyya riikoordi godhee qaxxitaa poolistaabaa dhaqee poolistaabaatti na himate. Kun immoo kanarratti kan ta'e amma torban lama maal jedhama miidiyaan kun guyyaa shanaffaan irra ergan gallakkisee waan kana guyyaa shanaffaan immoo guyyaa ja'a miidiyaan amma gallakkisee akkanatti gallakkifame. Kanaan ala Sandura waan haasofne gaafa ishiin manaa baatu miidiyaa wayii dubbisee isallee fuudhanii qilleensa irraan deeman baay'ee xalafattalan. Ijoolleen xiyyaallee ishee gootee waan ishiin hin goone jiru akkuma amma gootu kana footoo gadi garagalchitee waan hin taane walirratti poosti gootee intalumti xiqqittiin olii gadi oofaa turte akkuma amma kun takka bineensan takka warra daggalaati walitti qabdee footoo kiyya poosti gootee mataa gadi garagalchite kan akkas godhaa turte yeroo sanillee intallitu. Kuni nu hunda jidduuttuu rakkoo guddaa qabaa. Nu hunda jidduuttuu chaalenjii qabaa. Kanaaf kan kana godhe haati silkiin irratti cufuu fi ijoolleen na arrabsite silkiin irratti cufuutu miidiyaatti na baase. Isin jechuu barbaade boleewwan koo hundi keessanuu na dhagaa ifaan bilisa walitti taasu. Kan biraati mala hafeef immoo yaa'u ittan deebi'aa maal akka ta'uu qabu waan irraa barbaachisu ani uummata kanaaf ifa nan godha
sini kan ibsa gaafi biraawun irraa qabaattan immoo Ayyee galatoon. Agartan ayyee galatoon kana. Ayyee wanni amoonoo yoo asirratti jirti amma isin geeffattan namni as keessatti sammuu qabu xiinxallaa isaa kana fudhatanii waa baay'een yaada. Gaatii nama dubbiin. Saniifuu isin haasuu xommi isii ayyamnaa fi inni garuu isii gaafataa jira waan ta'eef isitti deema dubbiin. Maal jettan? Garuu na ofolchaa. Eeyyamaa fi mee nullee Dubbii gaati eeyyamtaniif isiillee yaada ishii baaste. Dhiifama wajjin tisitaa itti deemaa jira dubbiin. Tisitaa. Ayyee dhimma birrii biraa hin qabaa jedhu duratti illee dubbadheen jiraata. Tokkoffaa waan birrii osoo hin taane akkataatti manaa baatee maalitti manaa baatee gaafataa jira waan ta'eef gaafii san deebisii. Haasa'een jira barduraan dubbadheen jira hin dhageenye yoo ta'e na dabaddabe sarraatanyaa saafuutti na dabaddabe. Haati mana kiyya keessa hin beektu Zalaalami gamme Zalaalam nu bira jirti na dabaddabuusaa ishiin ragaa baate hin sodaatti garuu hin dubbattu. Azalallee jiraachuu dandeechi. Na dabaddabe natti dhaadata sin ajjeesaa yookaan harkasi cabsaa yookaan ijassi balleechaa naan jechaa ture. Ani harkaa cabuurra ijaa baduurra jiraachuun barbaada dhala kootiif. Akkanitti jiraadhas jiraadhu nan jiraadha. Akka wanno takkana waggaafii isii qaba. Wanni kun miidiyaaf jettee yookiin ajandaa namaatiif jettee dhugarraa maqin nama waggaa baay'ee jiraatte nama ilmaa wajjin yaa jiraadhu takka irraan godhan takka soba irraan godhan. Ani kana jedhe booda ilmaatee dhufa wal Ishi ragaan haa dhiyaatu yoo akkas ta'e yoon guyyaa sanii namni haa dhiyaatu. Qoota inni asootaa ilmaatee deebi'a waan ta'eef waan taa'e hin dubbatiin waan miidiyaa kana yookiin waan namni ajandaa jira ta'u barbaachisu bultii keetii maaltu beeka rabbiin qajeelchee waaqayyo qajeelchee deemuun balaa innaa saniifuu osoo waan akka irra kaayin osoo waan akka itti yaadin waan guutuu lafa kaaye waan guutuu bakka haasa'i. Sittanima kanaafu ani har'as ta'e borus ta'e birriidha jedha. Ani kanan manaa ba'eef na dabaddabee ana dabaddabuu dadhabnaan horii dabaddabee horiin kut godhee dabaddabee nama jabaatu jira gaafsan u'uu jedhanii qe'ee keessa fiiganii ijoollee madadaa taraammasee daa'ima xixiqqootu jira. Masuun hin jirti aan obboleechisaa qe'ee jechuudha. Daa'imti nu dhumte haga jettu dura sii geeche ijoollee jalaa manatti ol sabassabdee gaafa san maal jedha narraa baasaa jedhe maaluma jedheen ollee biyyaan televizyiinii banadhee us jedhee taa'e alatti micayyoon bishaan kennitee fi micayyoon haati gibbii kiyyatee jechuun bishaan kennitee fi namichi achi jirus darajja jedhama innis tasgabbeechee alatti ol seensise. Ani kana hunda mikinaata isaa hin beeku. Mikinaanni inni akkas ta'eefis hin beeku. Sababni inni akkas jedhe birrii jedha gizee hunda birrii sababni birrii micayyoo tanaati kan ittiin biyya alaa baate. Birrii sun immoo kiyya anatu akkaawuntii isaati irratti galche. Akkaawuntii isaati irratti micayoo irratti yoon erge hin balleechiti micayyoon. Kanaafuu akkaawuntii isaati irratti galchee tanani akkaawuntii isaati irraa baasee micayyoodhaa kaffaleef. Saniin al sa'a gurguree jabbii gurguree wanni kaffaleen jiru birrii wayiitis nu biraa hin qabu ana biraayis hin qabu ijoollee biraayis hin qabu. Birriin irratti hin ergine micayyoon kan jedhu birrii waggaa tokkooti irratti ergite micayyoon riisiitii of biraa qabdi ishiin isiniif haa baastu riisiitii birrii waggaa tokkoo sana
Reesiitii qabdi mucayyoo jabditti birrii waggaa tokko irratti erguudhaaf birrii beeruutu. Reesiitii qabdi gadaa baastuuf yoo barbaachisaa ta'e. Idimee isaa akkuma nu kaadetti inni ani isa wajjin hin dubbadhu. Ani abboo isa wajjin hin dubbadhu, isa wajjin hin haasa'u. Kan koo dhugaa waaqaaf lafatti kennee tanan biraa hafa akka barbaadetti haasa'u. Ammallee miidiyaa irratti bahee akka barbaadetti haasa'u. Wanni inni isatti dubbadhu hin jiru kana booda. Wanni na biraa qabu sin jiru. Birrii wayitis micawaa biraa isin qabu. Ana biraa isin qabu. Kiyyatu bira jira. Keenyatu bira jira. Ugaa kiyya bira jira. Dafqa kiyya bira jira. Waan hangatee biraa bahee fi birrii jedha. In erginu ammallee birrii. In ergu ammallee ijoolleen illee in ergitu birrii. Wanni nu biraa qabu hin jiru waan ta'eef. Akka in ergamu birriin ani isin ergu ijoolleen isin ergu. Wannumti galu miidiyaa kanarratti malee. In erginu birri baay'ee dhiiga koo maxxate baay'ee dhuge baay'een isa baadhee amma booda birrii dhiisi bakkannaan erginuuf. In ergu bakka amma boodasi anaa wajjinis jiraachuu dhimma hin qabu dhimma birriiti yeroo hundum dhimma birrii odoo hojjateetillee waa agarsiise odoo uffateetillee irraa mul'ate odoo nyaateetillee irraa mul'ate garaa nama nyaatu. Kanaafuu inni jaalala birreessi sooritti gaafii si gaafadha asirratti dubbachuu waan dubbadha sooritti ati nama jabduudha nama xiqqoo miti sina gaafii si gaafadha nazim jedhee obsishaa ni waganii siin ta'uu nama baalageedha nama sii ta'uu jennee si gorsinee jirra inni siin ta'uu biraa bahi inni sirraa bushaa siin jennee jirra. Ani daa'imaa miti Iddoo namaan seeyem jatti. Isaan namarraa ana si jammara namarraatu an namarra'u sammuu kiyya. Eenyuyyuu na gorsee hin deemne. Murtii mataa kooti anatu fudhate. Wakka. Murtii koo anatu beeka. Jireenya koo anatu beeka waan ta'eef akkamitti akkan jiraadhu akkamitti akkan bulu akkamitti akkan oolu anatu beeka waan ta'eef anatu fudhate murtoo koo. Ijoolleenis waan daa'imaan gorfamaan nama daa'imaan gorfamu miti. Har'as ta'e borus ta'e murtii mataa kooti anatu murteeffata. Waan daa'imaas keecha fidee akkasna goote ijoolleen illee wanna takka isan goone tasuma wanna takka isan goone sababa barbaada sababa ijoolleerra barbaada isiniifan erga sagalee isaa oo barbaaddanna dubbisa waan inni jedhee daa'ima arrabsu waan inni jedhee ijoollee ofii dhalche daa'ima ofii ananaa arrabsu sirriidhame ani haadha manaa isaatishi ananaa arrabsu annan arrafama rakkoon qabu anaa arrabsillee ijoollee ofii haalan jirreen haala safuun qabne namni keechanillee nama arrabsa an keechan miidiyaa irratti hagana ta'e keechan maal akka ta'u isin yaada keechan maal akka nuun jedhu isin yaada miidiyaa irratti bahee akkana ta'e keechan maal akka nuun jedhu isin yaada. Kanaafuu wanni isin dhibbisu tokko hin jiru wanni isin yaaddachu tokko hin jiru ammaan boodaana miidiyaa irratti illee na yaaminaayi anarra dhimma zannee dhimma maalii poolisii na qabsiiste akkas goote waxxaraanii ofirraa hooggan har'allee borullee eenyu maqaa gurraachacheet ofiisaati eenyu ta'a haadha hooggan ofirraa anillee mirga koon akka kabachiisa zanneen mirga isaa ofiif kabachiisa eenyullee mirga ofii eenyullee isaan dhiisu har'allee ta'e borullee ta'e seeraan eenyullee isa gaafatu har'amni dura fiigu boru wayi nama gaa. Kanaafuu anuma seeteeti ibidda maalii gootee jedhan anuma se'ee kaaniif yoo lakkafe eenyullee ofirratti hin dhiisu kaaniif kaan irratti yoo ba'e eenyullee isan dhiisu namni tokko ofirratti namni isa jala ciisu hin jiru. Kanaafuu ofirraa haadha hooggan abbaafe anitti gaafatamtuu miti hidhanii dhiisanii gobanii ofirraa haadha hoggobbaan barbaade mirga ofii kabachiisu abbaan beeka. Anis yoon danda'e mirga koonan kabachiisa yoon dadhabe anuu dadhabe bakka yaadhoo kassasuu miti waan barbaade haa godhu maali jennaan ofiif tuqe eenyullee taana ofiif barbaade
ofii farrabse nama nagaa ofiif tuqe nama mana ofii nama jireenya ofii seeran deemu ofiif dhaqee lakkafe kisii miti waan barbaade haa godhan anan galchu ani keechan jiru gini kanko anatu beeka qabeenya koo sakkam takkan gaafadhu ofiifan anatu beeka mirga koo sakkam takkan kabachiisu anatu beeka kanaafuu asirratti wanni akkanuma ani iyyinuuf tokko hin jiru ani nan bu'aa nagaa tura. Gaafii takkas gaafachuu barbaada. Ayyee. Nan barbaada. Itti kodhiifama wajjin. Ayyee. Qoo isa inni haasa'uudha. Yaada ishii kanarratti yeroo tokko. Yoo abbaan manaa naa iyyame yaani. Takkaa seenaa. Miti godhu. Ayyee. Haasa'i. Ana. Ayyee amma laala amma wanni ishiin haasaa jirtu kuni. Amma waa'ee birrii kan ishiin kaaftu kana. Birriin kuni birrii haa jettee ishiin bara dura akka deemte irratti ergite birriin kuni birrii qotiyoodhaan bitama jedhee taa'aa ture. Birriin 80,000 birriin ishiin na biratti hafe qotiyoodhaan bita jedhee taa'aa tureeti. Akka gataamii haati manaa michootii yaa obboleecha kiyyaa kan ilma isaa bararaan birrii bitte waan dhufeef tikeetti. Gaafa dhufu horiinis natti waddade jedheetan oduma birriin kun teechuu birrii kana birrii 50,000 fuudhee ilma obboleecha kiyyaa haati manaa isaa biyya alaa yoo deemtu birrii 50,000 kana fuudhee ilma obboleecha kiyyaatti kenna. Gaafa intalli ittiin barartu anatti rabshaan ka'ee jira anatti dubbii kaasanii birrii kanaa hin kenninii jettiin edaamuchaa obboleecha kiyyaati. Birrii amma intalli kiyyaa jettu kana. Birriin eeguudhaan ishii tunatti ergee ishiin birrii akkaawuntii kiyyaarra ture qotiyoodhaan bitanii taa'anii ture. Gaafa nani qotiyoodhaan nan bita jedhu michoodha bararaan hin dhufe isaan irra rakkatanii nan kenneefi gaafa nani kennu michoonoo deemtee gaafa ji'a 3 moo ji'a 4 guuttee birrii ergitu birrii kana kennina birriin kiyyaa jettee nana muchaadhaan keessa marii bilbilanii muchaa obboleecha kiyyaati. Ijoolleen tunis keechi isaanii dhibee qabu hin beetti. Ijoolleen tun birrii kana biratti kan kiti. Kenninee biyya Arabaatitti Dubaayitti na ergaa jennee akkaawuntii sitaatti irratti galchinee jirra. Anaan jedha obboleechi mucaan obboleecha kiyya. Birriin kun deemee tashkarakkaree ciraqaa ammallee obboleecha biraa dhufee obboleechi isaa lafa simirriitti wayii abbaan argate birriin hanqannaan birrii kana fuudhanii ishii haa gaafatanii haa gaafachuun haa baatanii beeku.